filannoon adeemsa lammiilee biyya tokkoo mootummaa isaanii filachuun ittiin aangessanidha. Innis mirga dimokiraasii bu'uuraa ta'ee fedhii uummataa karaa nagaa fi seera qabeessa ta'een hundeeffama mootummaa keessatti hirmaachisuudha. Akkasumas filannoon walqixxummaa, bilisummaa yaadaa fi hirmaannaa siyaasaa cimsuuf baay'ee murteessaadha. Seenaa keessatti filannoon sirna mootummaa dimokiraasii waliin guddachaa dhufe malee yeroo tokkoon sadarkaa ammaarraa akka hin geenye ni himama. Bara durii filannoon murtaa'aa fi namoota muraasaan raawwatamaa kan ture yeroo ta'u, yeroo ammaa garuu teknooloojii fayyadamuu seeraa fi to'annoo walabaatiin deeggaramee filannoon hirmaachisaa, iftoomina qabuu fi saffisaa ta'e keessumaa biyyoota lixaa keessatti raawwatamaa jira. Garuu kan biyyoota Afrikaa ammas hangana guddaa qaba. Filannoon galmee filattootaa, duula na filadhaa fi of beeksisuu paartilee siyaasaa, guyyaa sagalee kennuu fi lakkoofsa sagalee of keessatti qabata. Sagaleen saanduqa poostaa yookiin karaa elektirooniksii dijitaalaa fayyadamuun kennamuu danda'a. Adeemsi kun seera, iftoominaa fi to'annoo qaamolee walabaatiin eegama. Kana malees walitti bu'iinsii fi jeequmsarraa bilisa ta'uu qaba. Paartileen siyaasaa sagantaa isaanii beeksisuuf miidiyaa hawaasaa, walga'ii uummataa, marii TV fi raadiyoo akkasumas hojii hawaasummaa adda addaa fayyadamuu ni danda'u. Garuu akkaataa heera biyyootaatti garaagarummaa ni qaba. Kaayyoon isaanii guddaan amanamummaa uummata biraa argachuu fi sagalee filattootaa caalmaatti argachuun aangomanii mootummaa hundeessuudha. Filannoon mootummaa seera qabeessa hundeessuu, aangoo karaa nagaa dabarsuu fi akkasumas mootummaa itti gaafatamummaa qabuu fi beekamtii idil addunyaa gama dippiloomaasiin qabu ijaaruudha. Innis hirmaannaa uummataa guddisuun tokkummaa biyyaalessaa fi tasgabbii siyaasaa cimsuuf shoora olaanaa kan qabudha. Yeroo duula filannoo keessatti paartileen dorgoman sagantaa isaanii karaa nagaa ibsuun seera kabajuu qabu. Guyyaa filannoo filattoonni tasgabbii sirnaa fi iccitii sagalee isaanii eeguun dirqama. Filannoon booda ammoo bu'aa iftoominaan labsamu, komiin seeraan kabajamuu fi hiikamuu mootummaa hundeessuu fi paartilee filatame nagaan hojii jalqabsiisuun barbaachisaadha. Yeroo dhiyoon
asitti sirni dimokiraasii ammayyaa babal'achuun hanqina qabaatus waggaa waggaan biyyoota hedduu keessatti filannoon ni taasifama. Bara faranjootaa 2026 amma keessa jirru kanatti filannoo addunyaan akka ragaan siyaasa addunyaa agarsiisutti biyyoota hedduun filannoo mootummaa, paarlamaa fi naannoo ni gaggeessu. Lakkoobsi isaanii sirriitti jijjiiramaa ta'us tilmaamaan biyyoota 40-60 ol ta'an keessatti filannoo gurguddaan ni gaggeeffama jedhamee eegama. Itoophiyaan seenaa dheeraa mootummaawwan adda addaa keessa biyya dabarteedha. Filannoon sirna ammayyaa garuu yeroo mootummaa dimokiraasii jalqabaa waliin wal qabata. Filannoon mootummaa Itoophiyaa jalqabaa akka sirna ammayyaatti beekamu Itoophiyaatti bara 1957 yeroo mootummaan Haile Sillaasee gaggeeffamee ture. Filannoon kun garuu hirmaannaa uummata bal'aa kan hin qabne ture. Filannoo dimokiraasii bal'aan hirmaachisaa ta'e immoo kufaatii mootummaa Dargii booddee yeroo mootummaan haaraa Adawaayin hundaa'e keessa bara 1987 irraa eegalee yeroo yeroon gaggeeffamaa ture. Bara kanas marsaa torbaffaaf qophiin taasifamaa jira. Heerri mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Riippaabilikii Itoophiyaa 29 bara 1987 raggaasifamee mirga filannoo fi adeemsa dimokiraasummaa isaa ilaalchisee keewwatoota hedduu keessatti ibsamee jira. Isaan keessaa ijoon tokkoffaan keewwata 38 keessatti mirga filachuu fi filatamuu kunis lammiileen mootummaa filachuu fi filatamuu akkasumas paartii siyaasaa hundeessuu fi hirmaachuuf mirga guutuu qabaachuu isaanii ibsa. Lammaffaan keewwata 54. Keewwanni kun miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa, miseensonni paarlamaa filannoo waliigalaa bilisaa sirrii fi iccitii sagalee irratti hundaa'een filatamuu qabu jedha. Muraa 15 mana maree bakka bu'oota uummataa seera filannoo baasuu fi sirna filannoo qindeessuu irratti aangoo qabaachuu isaanii ibsa. Arfaffaan keewwata 102. Kunis boordiin filannoo biyyaalessaa qaama filannoo qopheessu, geggeessuu fi to'atu ta'uu ibsa. Walabummaa isaas ni mirkaneessa. Walumaa galatti keewwattoonni kunneen mirga lammiilee sirna filannoo fi qaama filannoo qindeessuu iftoominaan tumuun dimokiraasii biyyattii jajjabeessu. Egaan hordoftoota yuutuubii chaanalii miidiyaa tarkaanfii haaraa odeeffannoon dhimma filannoo irratti isiniif qopheesse xumureen jira. Waan nafaana turtaniif guddaa galatoomaa jechaa warreen haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti makamaan afeerraa keenya horaa bulaa. جنتا لفرا لك ومن دموم منك هيا بيتو روميا
ለፈራ ለካወም እንዱሙ መምኒ ኪያያ ብየቶ ኦሮሚያ